oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad naannawa garagaraatti lammiilee sigiga lafaatiin miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsan. Ji'a darbe kana guutummaatti jechuun haala danda'amuun sigiga lafaa bakka adda addaatti mudatuun Itiyoophiyaatti namoonni 300 ol du'aniiru. Ministeerri muummee dhimma kana ilaalchisuu waan jedhan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun xayyaarri waraanaa Masrii meeshaa waraanaatii fi humnoota waraanaa fe'ate Soomaaliyaa magaalaa Moqdishoo gahuun himame. Waraanni Masrii falmisiisaa ta'e Moqdishoo galuun Itiyoophiyaadhaaf yaaddoodha jedhameera. Waraanichi maaliif Soomaaliyaa galee? Dhimma kanarratti gama mootummaa Itiyoophiyaatii maaltu jedhame? Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin wallisaa feesee hundarraa du'aan addunyaa tanarraa boqote. Yeroo dheeraaf aartii Oromoo keessatti shoora leencaa bahachaa kan ture wallisaa jabaan kun du'aan boqochuu hiriyoonni isaa himan. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun manni murtii Joon Daani'el dabalatee himatamtoota 6 irratti guyyoota qorannoo 14 eeyyame. Miidiyaa hawaasaa dabalatee miidiyaalee idilee irratti ijoo dubbii kan ta'e Joon Daani'el dabalatee namoonni 6 mana murtiitti har'aas dhiyaataniiru. Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin naannoo Soomaaleetti namni maaree jaldeessaatiin qabamuu shakkame adda baafame. Torbaan darbe irraa jalqabee Afrikaatti nama fixaa kan jiru maareen jaldeessaa Itiyoophiyaatti shakkameera. Gabaasa guutuu ni dhageessu akka moltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessanii fi oduu biraas isin biraan geenya. Hagaa xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad naannawa garagaraatti lammiilee sigiga lafaatiin miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsan. Bulchaan Itiyoophiyaa sigiga lafaa naannawaalee biyyattii garagaraatti mudataniin lammiileerra miidhaa qaqqabeef gadda isaanitti dhagahame ibsataniiti jiru. Abiyyi Ahmad miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa irra dabarsaniin baroota dheeraaf qabeenya uumamaa kunuunsuu dhabuurraan kan ka'e bu'aa yaraan mul'achaa jira jedhan. Ashaaraan magariisaa amma dhaabaa jirru kun rakkoo kana waaraadhaan furuuf murteessaa ta'us ministeerri muummee Abiyyi arra barreessaniiru. Bulchaan Itiyoophiyaa qaamoleen dhimmichi ilaallatu miidhamtootaaf deeggarsa barbaachisaa akka taasisan qajeelfamni kennamuu eeruun hawaasnis lammiilee miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa hunda akka taasisan imaanaa dhaammatan. Ji'a darbe kana guutuu Itiyoophiyaatti sigiga lafaa mudachaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 300 ol du'aniiru. Sigigi lafaa kun kibba Itiyoophiyaa Goofaa irraa kan jalqabe yoo ta'u Goofaa qofatti namoonni 260 ol dhumaniiti jiru. Ergasii booda kaaba Itiyoophiyaatti sigigaachuun lafaa kun bal'inaan mul'achaa jira. Haaluma kanaan torbaan darbe irraa jalqabee naannoo Amaaraatti sigiga lafaa mudachaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 33 ol du'aniiru. Naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa aanaalee 3 keessatti sigiga lafaa guyyaa 2 dura mudateen haga ammaatti namoonni 33 du'aniiru. Lakkoofsi namoota miidhaan irra gahee 8 akka ta'e ibsameeti jira. Balaan kun kan mudate gandoota baadiyyaa 11 godina aanaalee akka Tsallamti, Janaamoraa, Adii Arqaayinaa fi bakka hedduutti akka ta'e koominikeeshiniin godina Gondar arra ibseeti jira. Bulchaan Itiyoophiyaa lammiilee du'aniif gadda itti dhagahame yoo ibsatan kanneen miidhamaniif deeggarsa taasisuuf waadaa galaniiti jiru. Oduu itti aanuun xayyaarri waraanaa Masrii meeshaa waraanaatii fi humnoota waraanaa fe'ate Soomaaliyaa magaalaa Moqdishoo gahuun ibsame. Waraanni falmisiisaa ta'ee fi Itiyoophiyaadhaaf sodaachisaadha jedhame kan Masrii arra Soomaaliyaa galeeti jira. Ji'a 8 dura waliigaltee ulaa galaanaa Itiyoophiyaa fi Somaaliilaand hordofee atakaaroon Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalachuun ni yaadatama. Waliigaltee biyyoota lamaanii booda Soomaaliyaan Masriitti yeroo 2 imaluun waliigaltee waraanaa Masrii waliin mallatteessuun Itiyoophiyaa doorsisuuf yaalaa turte. Waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa fi Masrii mallatteessan kun Itiyoophiyaa dhaaf yaaddoo ta'uu qofa osoo hin taane baha Afrikaatiif yaaddoodha jedhamee ture. Kunis ammoo baha Afrikaa duraanuu dirree waraanaa taate ammas dirree waraanaa taasisuu malaan
sodaa xiinxaltoota siyaasaati. Waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa fi Masrii sun hordofee arra waraanni Masrii xayyaara waraanaatiin Soomaaliyaa seenuu odeeffannoo Mogadishoo irraa nu dhaqqabe ni mul'isa. Mootummaan Ziyaad Barree kufuu booda biyyi nagaa taatee hin beekne Soomaaliyaan waraana Itoophiyaa faatu pirezidaantii biyyattii viillaa keessatti teessoo jalatti qabaa ture. Waggoottan 20 darbaniif waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessatti garee shororkeessaa barbadeessaa ofii immoo aarsaa tahaa tureeti jira. Kun hundi tahee osoo jiru nama harree koobe galanni dhuufuu akkuma jedhamu Soomaaliyaan aarsaa waraanni Itoophiyaa achitti kaffale dagattee waraana Itoophiyaadhaaf kabajallee osoo hin laatiin waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa gadhiisee akka ba'u ji'oota dura gaafatte. Kunis ammoo waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessite hordofeeti. Itoophiyaan naannoo koo keessa ejjettee waraanni ishee na keessa taa'uu hin qabu, nagaa kootis naaf hin kabachiisinii jechuun waraana Itoophiyaa ofirraa baasuuf murteessite Soomaaliyaan. Itoophiyaan Soomaaliyaatti qaama waraanaa lama bobbaasuun garee hidhattoota shororkeessaa barbadeessaa kan turte yoo ta'u, qaamni tokko ATMIS jala kan turee fi tokko immoo waliigaltee Soomaaliyaatii fi Itoophiyaatiin achitti nagaa qabachiisaa ture. Akka jedhamutti taanaan waraanni Itoophiyaa kun lamaan yoo walitti ida'ame lakkoofsaan 9,000 ta'uu akka hin oolleetu himama. Waraanni nagaa kabachiisaa gamtaa Afriikaatiin hoogganamu ATMIS akkuma waliigalaatti dhuma bara kanaa Soomaaliyaatti yeroo isaa kan xumuru yoo ta'u, nagaa Soomaaliyaa kabachiisuuf waraana biraatu bakka ATMIS bu'uuf jira. Waraana amma nagaa kabachiisuuf jiru Haarawa jedhamu kanatti Masrii fi Jabuutiin dabalamuuf kan jiran yoo ta'u, Itoophiyaan illee dabalamuudhaaf gaaffii dhiyeessitee akka jirtuutu himame. Garuu ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Barree guyyoota dura Itoophiyaan Soomaaliyaadhaaf nagaa kabachiisuu yoo barbaaddee fi waraana ishee asitti akka turu yoo barbaadde waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifte akka hayxu gaafatee ture. Waraanni Masrii amma Soomaaliyaa seene kun nagaa Soomaaliyaa kabachiisuu fi maqaa jedhuun seene. Akkasumas immoo qaamota alaa daangaa Soomaaliyaa cabsan eeguuf waraanni Masrii achitti imalee jedhama. Akkuma mootummaan Soomaaliyaa jedhutti waliigaltee Somaaliilaandii fi Itoophiyaa hordofee Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa kana hojiitti kan jijjiirtu yoo ta'e Soomaaliyaan Itoophiyaa waraanuuf akka jirtu deddeebiin dhaadachaa turteetti jirti. Kanaafis ammoo biyyoota akka Eertiraatii fi Masrii waliigalte. Biyyoonni lamaan Soomaaliyaa wajjin waliigalte tun biyyoota jibba Itoophiyaa qabanidha. Biyyi Masrii gama tokkoon dhimma hidha laga Abbaayyaa irratti Itoophiyaa waliin atakaaroo keessa kan jirtu yoo ta'u, kanaaf ammoo gama Soomaaliyaatiin seentee Itoophiyaa waraanuu barbaaddi. Waraanni Masrii amma Soomaaliyaa seenuu hordofee gama mootummaa Itoophiyaatii waa jedhamu baatus waliigaltee biyyoota lamaanii Soomaaliyaa fi Masrii ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa torbaan lama dura ibsa kennee tureen waliigalteen isaanii homaa akka hin finnee fi dhimmichis akka isa hin galchine mootummaan Itoophiyaa himee ture. Oduu biraatiin wallisaa Feesee Hundarraa du'aan addunyaa tanarraa boqote. Yeroo dheeraaf aartii Oromoo keessatti shoora leencaa bahachaa kan ture wallisaa jabaan kun du'aan addunyaa tanarraa boqochuu hiriyoonni isaa himaniiti jiru. Akka hiriyoonni isaa jedhanitti Feeseen guyyootuma lamaaf dhukkubsatee hospitaala deemuun arra boqochuu isaa himan. Feesee manuma isaa Dirree Dhawaatti akka boqotes himameeti jira. Wallisaa Feesee Hundarraa sirboota cidhaa bal'inaan hojjechuun jaalatamummaa guddaa artistii horatedha. Wallisaan kun biyyoota hedduu irra deemuunis namoota cidha qabaniif sirbuunis bal'inaan beekama. AGM wallisaa Feeseedhaaf jannata haa kennu jechaa maatii fi firoottan isaa akkasumas ammoo Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Oduu biraatiin manni murtii Joon Daani'el dabalatee himatamtoota 6 irratti guyyoota qorannoo 14 eeyyame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi beellama yeroo himatamtoota 6 nageenya daandii qilleensaa balaarra buusuuf socho'aniiru jedhamuun shakkamuun yakka shororkeessummaatiin himataman irratti guyyoota qorannoo 14 eeyyameeti jira. Manni murtichaa kaleessa yaada qorannoo poolisii federaalaatii fi qabxii falmii abukaattoonni himatamtoota kaasan irratti yaada murtoo kennuuf arratti beellama qabachuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan dhaddacha arraatiin galmee himatamtoota Yohaannis Daani'el Baree yookaan ammoo Joon Daani'el jalatti kan hammataman 6 irratti poolisii qoratuuf yeroo qorannoo dabalataa eeyyamuun amansiisaa ta'uurraan manni murtichaa guyyoota qorannoo 14 eeyyameeti jira.
Kanaanis poolisiin guyyoota 14 dhufanitti qorannoo dabalataa ni gaggeessaa jedhameera. Akkuma yaadatamu guyyoota 5 darbe kana ijoo miidiyaa hawaasaa kan ta'e dubbii Joon Daani'el. Joon Daani'el dabalatee namoonni hedduu Maqaleetti osoo imalaa jiranii haala qilleensaa hamaa tureen xayyaarri imaluu dinnaan nuun imaltu malee jechuun osoo daandii qilleensa Itoophiyaa doorsisanii mul'ataniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Morokkoon tumsa waraanaa gidduu isaanii cimsuuf walii galan. Ajajaan waliigala humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa daawwannaa hojii guyyaa 4tiif kaleessa hagayya 26 2024 Morokkoo galaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan daawwannaa isaanii kanaan Raabaat yeroo galan waamamaa bulchiinsa raayyaa biyyaalessaa Morokkoo Abdulaxiif Ludii waliin mari'achuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Maricha irratti dhimmoota tumsa waraanaa biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu haala danda'amu irratti haasa'uun isaanis ibsameera. Kana malees hooggantoonni lamaan tumsa waraanaa biyyoota lamaanii gamaaggamuun Morokkoo fi Itoophiyaa gidduu hariiroo cimaan jiraachuu fi kun ammoo jajjabeeffamuu akka qabu kaasaniiru jechuun gabaafame. Oduu biraatiin naannoo Somaaleetti namni Maaree Jaldeessaatiin qabamuu shakkame adda baafame. Torbaanota lamaan darban kana Afrikaatti namoota hedduu fixaa jira jechuun sodaa guddaa kan ta'e dhukkubni Maaree Jaldeessaa Itoophiyaatti shakkameera. Itoophiyaa naannoo Somaaleetti nama Maaree Jaldeessaa Mpoxiin qabamuu hin oolle jedhamuun shakkame adda baafame akka turu godhamu biiroon fayyaa naannoo Somaalee beeksise. Saamudni nama dhukkuba daddarbaa kanaan qabamuun shakkame kana qorannoo dabalataatiif gara Inistituutii Fayyaa Hawaasaatti erguu isaa itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa naannoo Somaalee obbo Muhammad Ayyaanillee BBCtti himan. Aangaan kun akka ibsanitti namni mallattoon dhibee Mpox irratti mul'ate kun naannicha godina Faafam aanaa Qabrii Bayyaa keessattidha jedhan. Haa ta'u malee mallattoon nama kanarratti mul'ate dhibee Mpox ta'uu hanga ammaa akka hin mirkanaa'in dubbatan. Aangaan kun namni dhibee kanaan qabamuun shakkame tokko akka ta'e ibsanis biiroon fayyaa naannichaa dilbata darbee ibsa baaseen saamuda namoota lama gara laaboraatoorii biyyaalessaatti erguu beeksiseera. Biirichi ibsa isaatiin namoota lama abbaa fi ilma ta'an irratti mallattoon irra deebi'iin mul'achuu isaa ibsuun qorannoo dabalataatiif gara laaboraatoorii biyyaalessaatti ergamu ibseetii jira. Oduu teenyaa xumuraatiin godina Silxeetti balaa lolaa mudateen manneen 900 ol bishaaniin liqinfaman. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Silxee aanaalee Silxii fi Silxii Bahaatti rooba cimaa gandoota 6 keessatti roobe hordofee balaa lolaa mudateen manneen 900 ol liqinfamuu fi namoonni 6,000 ol naannoo sanii buqqa'uun ibsameeti jira. Sababa balaa kanaatiin oomishni boqqolloo, qamadii, maangoo, paappaayyaa fi bunni heektaara 1,200 guutumaan guututti barbadaa'uu hoogganaan koominikeeshinii godina Silxee obbo Saalii Hassan BBCtti himan. Kanaan dura lolaan godinicha keessatti mudatu aanaa Maraqoo qaxxaamuruun karaa naannoo Oromiyaa magaalaa Maqii darbuun haroo baatuutti kan makamu yoo ta'u amma garuu hidhaan jallisii aanaa Maraqoo keessa ijaarame cirrachaan waan guutameef balaa hamaadhaaf saaxilamuu ibsan. Torbaanuma lama dura balaa lolaa godina Silxeetti mudate namoonni 1,650 qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'uu akkasumas qabeenya beeyladootaa fi ooyiruu irratti miidhaan qaqqabuun gabaafamee ture. Itoophiyaa bakkoota garagaraatti balaa mudatu guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa jira. Keessumaa waqtiin kun waqtii gannaa waan ta'eef Itoophiyaatti roobni cimaan ni rooba. Rooba kanaan bishaan bakkoota hedduutti balaa geessisu, sigigaachuun lafaa bal'inaan mul'achuu fi akkasumas ammoo kirkirrilleen osoo hin hafin ni mudata. Uummata keenya Rabbi haa eegu jechaa galgala kanaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii.